ammaan kanatti wanni namni Oromoo beeku qabu just in general, right? Bakkuma lama ka addaan bakkuma lamatti addaan bahe Oromoon. Takki ati nama Oromoo tokko nama lakka Oromoon ammaan kana bilisoomtee jirti. Biyyi harka keenya jira. Rakkinni tokkochillee hin jiru kama jiru. It's good. Akkasi yoo yaaddee jette gaariidha. Waa takka nama jechuun nama san wanni anoona jiru hin jiru. Kuul immoo cinaa kana ka jiru no lakka waa yooki hinaafa isin amma moo angoo sakandii wayii kana qaqqabaatanii keessan kan oduu hin ta'ini dhugama yoo dubbanne jenna akka nama tokkootiitti dhugaa rabbiitiif yoo dhaabanne jenna biyya itti namni Oromoo kumaatamaan hidhame ilmaan Oromoo keessattuu ilmaan Oromoo callistee onnaa osoo hin ta'in ilmaan Oromoo yeroo durii sanirraa karaa irratti gubatteetii beellafirraa survive taate jette takkiin fuudhatamanii kumaatamaan qeerroof qarreen mana hidhaatitti darbamanii hoggantoonni Oromoo ka waggaa meeqaa fi waan kanarratti dhumatanii TPLF kuffisuu irratti roolii guddaa walitti taphatanii warra akka Warituu fi Baqqala Garbaa kunniin faatii mana hidhaatti cafaqamanii biyya keessatti jiran kana keessatti bifa kamiin akka nama ilmoo tokkootitti forgina faar Oromoo ta'u maali ta'u rakkinne jechuun personally namni nama tokkochaa wajjin illee hin qabuani akkamitti akka nama ilmoo namaa tokkootitti kana laala akkamitti namni biyyi bilisoomeera jechuu danda'a garuu dhugaa rabbii isinii himu fani 2018 yeroo amma jijjiiramni jidduu dhufee jedhe sanitti gammachuu guddaan dhagayamaa ture jechuun ifaa wayituyyuu ifaa ture isinii galee ifaa san keessa numartuyyuu gammadaa ture garuu ammaan kanatti ifaan sun hin jiru ifaan sun dhaamee jira jechuun namni gariin akka waan ifaan sun ammallee jiruu godhuu barbaada wanni hin jirre akkamitti akka namni akka waan jiruu godhuu barbaadu natti naangalu ana jechuun mataa wannana jira so kanuma jechuun namni addaan baasee arguu qaba namni Oromoo ka ta'ee jedhe tokko rocket science ta'uun qabu namni tokko kana observe godhee arguuf maalirra jira Oromoon ammaan kana biyyattiin sun maalirra jirti ammaan kana ka jedhu kun nama wanna kana support goosisuu jajjabeessuu qaba maa jechuun wanni biraa haarofni wayitti fidamuu qabu hin jiru namni Oromoo wada ka OMN wajjin dhaabatu fi just look at what's happening, right? Man kanatti amma akka nu haasa'aa jiru kanatti maaltu dhalatutti jira biyya keenya san keessatti kama jiru kana kun immoo agin ammallee irra deebi'ee dubbadha jechuun namoota akka waan nuti hinaafa ani kanaan duras dubbadhee ture wanna kana dhugaa rabbii dubbatuufan hadhumaan kan Oromummaan iyyuu bilisummaa yoo argattee jette biyyuma san iyyuu dhaqu ta'an isin galee maali jennaan jiruu qaba asitti jiruu bareedaa qaba waa takka wanni silxaana maal jinni jaankaa kana irra hajaa hin qabu isin galee akkuma san immoo nama baay'eetu iyyuu jira ammaan kanatti namoonni waan kana argaa no lakka iskaalaroonni kenniin warra kam kuno professor awwalaaloo Dr. Scale warra kunniin marti TPLF irraa argatu maali miti ummata keenya mataan namaa dalageeti mataan namaa yoo dalagee jedhu waan badaa kan achi arganii jiran namaan fudhatu mataan isin galee akkuma nama keenya ka waan beekne kana sobuu barbaadan kana mataan namaa xiqqoo ka baratee jedhe kun namaa hin sosobamu so kana kan mul'atu lafarratti so kanaafi wanni namni Oromoo ka ala jiru kunniin wanni support godhanii wanni dhaabatu qabanii fi namni lash jechuu hin qabu isin galee ani kakkiyaa maalii fi tamama Waritu badee jedhe maal ka jedhanii fi sun topic biraatti itti deebina garuu akka Oromootitti ammaan kana inumayyuu boolla keessaa bayu hin dandeenye akka waan deemaa jiruutti natti mul'atus jira ammaan kana akka waan amma kuno maraafuma godhanii amma kun maraa akka waan democracy fidanii biyyatti namni gadi bahee filatee wanni akkasiin hin jiru kan maraafuma fiti godhanii amma injifanni jedhanillee victory kanallee celebrate godhanillee kunimmoo maafna adati qoise kanatti dhagayame ka jedhu yoo kuni ka dhugamaan namoonni sun ummanni dhugaa rabbii dubbatu fi namoonni kunni warri ammaana kana kun ummata anaaf oli isini ol wanna struggle Oromoo kana keessallee ture jedhu which is ummata kabajaa guddaa qabuuf isini galee ummanni ammaan kana even injifatan jedhanii maraatamu kunniin garuu
nama tokkocha kabajaalle xiqqoo isii itti walla jechuun dandeetta. Senegalee just nama rifachiisa akkamitti namni ani akkanatti kabaju tokko namni kun umrii fi bilisummaa Oromoo irratti fixe jedhee namni ani yaadu tokko as garagalee wanna kiitii godhamee jedhe tokko very cheap. Senegalee kiitii wanna godhamee nama cuncumamee kaamaleedhaati cufamee maal jedhee kana keessa akkamitti namni tokko jibbee victory celebrate godha. Akkamitti immoo kana nama Oromoo kana mataa ittiin wanna godhana akka waan Oromoon bakka injifatee demokraatii argatee maali just wanna hin jirre tokko so suni hin jiru jechumaaf jedha. Maan kana dhugama rabbiitiin namni Oromummaa garaa ofii keessaa qabu dhugaa lafa jirtu lafarratti argee uummata nama jibboo sun ta'in dhugama lafa jiru lafarratti argee dhugaa kanammoo akkamitti karaa irra deebisuu dandeenya ka jedhu. Kanaaf immoo karaa irra deebiin kun kunoo akka amma miidiyaa OMN kana ka dhugaa ka dubbatu uummata keenya san akka mata akkana jibuureessan kana keessa achi qabee karaa irratti ka baasuu jedhu kana wajjin dhaabatuu qabna. Kanuma ani jechuun keessattuu warra diaspora para kunni ka